Sodaa gootichaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabuuf waraanni faashistii Abiyyi Ahmad Keeniyaa irraa daboo kadhatus gootichi waraana bilisummaa Oromoo hojii isaa cimsee itti fufuun zoonii kibbaa keessatti duula cichoomina kaayyoon tarkaanfii gurguddaa fudhateen meeshaalee gurguddaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad irraa hiikkatee jira. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa raata biyyoolessaa Oromiyaa irraa isiniif qabannee dhufneen nu faana tura. Woboon godina Arsii Bahaa aanaa Munisaa keessatti itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoon diina du'aa fi madabuun aduu beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba Bahaa Oromiyaa guyyaa kaleessaa 10/15 waraana faashistii PP yeroo dheeraaf uummata nagaa hiraarsaa turte aanaa Munisaa gandaa heeban Dhubboo fi Gujichaa keessatti yeroo wal fakkaataatti waaree booda sa'aatii 9:45 hanga sa'aatii 11:23 mooraa isheetti marsuun rasaasan xaaxessee mooricha keessaa olii fi gadi fiigsee loltoota Abiyyi Ahmad 12 yoo boqachiisu 19 madoo dandammii hin qabneen madeessee qawwee AKM tokko hidhannoo guutuu wajjin irraa dhuunfachuun mooricha keessaa baqachiisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee kibba lixa Shaggar aanaa Sooddoo Daacitti waraana faashistii PP du'aa fi madanuun adabuu beeksisee jira. Kaanis harkaan qabu beeksisee jira. Gareen maafiyaa koloneel Abiyyi Ahmadiin hoogganamu bilxiginnaan sochii sabboonummaa Oromoo cabsuu fi fedhii Oromiyaa akka barbaadanitti cabsanii bulchuuf qaban irraa ka'uun qabsoo uummatni Oromoo karaa ilmaan isaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jirutti loltoota bobbaasuun lola jibbaataa gaggeessaa jiru. Haa ta'u malee akeekaa fi kaayyoo ganamaa irratti cichuun roorroo saba isaa irraa buqqisuuf kan qabsaa jiru. Woboon tarkaanfii tiksitoota barcuma Abiyyi Ahmad irratti fudhatu jabeessuun zoonii Harsadee keessatti adabbii barbaachisu kennaafii jira. Guyyaa dheengaddaa amajjii 10/14/2025 kibba lixa Shaggar aanaa Sooddoo Daacii gandaa Burquqee Roobalee keessatti ganama sa'a 4 irratti tarkaanfii laalessaa humna diinaa irratti fudhateen sagalee boqachiisu 13 madeessee loltoota PP 2 irraa booji'ee jira. Qawwee AKM 2 hidhannoo waliin irraa kunis galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo akeeka bilxiginnaan jilbiiffachiisee Itoophiyummaa dhuunfachiisuuf hojjechaa jiru fashaleessee biyya Oromiyaa gadi dhaabuu fi lola farreenii fi booddeessitoota irratti gaggeessaa jiru jabeessee jiraachuun ni yaadatama. Godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddeetti gootichi waraana bilisummaa Oromoo loltoota bilxiginnaa du'aa fi madoon adabuun hordofee lukkeeleen bilxiginnaa hawaasa nagaa irratti rasaasa roobsuun madeessaniiru. Loltoonni bilxiginnaa lola waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun gara uummata meeshaa maleessatti deebi'anii itti roorrisuu, hiraarsuu fi qe'ee irratti gubuun haaloo ga'umsa lola dhabuu isaanii hawaasa Oromoo irratti bahachaa jiru. Guraandhala 12/2025 naannoo Saafuritti gootichi waraana bilisummaa Oromoo loltoota sirnichaa hawaasa nagaa dararuuf bobbaafamte keessaa tokko battalatti boqachiisuun 2 immoo madoo dandammii hin qabneen adabuu hordofee loltoonni sirnichaa haadholii daandii irra deeman hedduu rasaasan madeessuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himanii jiru. Haadholiin miidhaan irra ga'e 3 yoo ta'an yeroo ammaa kana baasii isaaniin yaalamaa jiru. Waraanni faashistii PP Abiyyi Ahmadiin aangoo irratti tursuuf bobbaafame bakka hundatti uummata nagaa ilaalcha siyaasaan qooduun ajjeechaa irratti raawwachaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti saamichi hammaachuun ibsameera. Aadaa barnootaa keessatti barattootaaf ulaagaaleen barnootaa cufti guutamee hojiileen baruu fi barsiisuu boqonnaa sammuu gaariin akka kennamuuf hoggaa ta'u barattoonni bifa kanaan barnoota isaanii gaggeessanis qabxiilee gaarii fiduun biyyaaf abdii gaaddisa ta'u. Haa ta'u malee impaayerri Itoophiyaa bakka gubannaa fi ilmi namaa abdii keessatti kutatu ta'uun caasmaleeyyiin bilxiginnaa seektaroota barnootaa dabalatee kanneen siyaasaa waliin hin deemnetti siyaasa isaanii hidhuun gidirfama uummata barattootaa irraan gahuu cimsuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuutti rakkoo ulfaataan barattoota irra gahaa jiraachuun beekameera. Keessattuu saamichi bifa qindaawaan kaffaltii buusaa gonofaa ispoortii fi nyaata milishaa jechuun midhaan gosa adda addaa irraa guuraa kan jiran hogguu ta'u manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu keessatti argaman hedduu keessaa barataan tokko dirqamaan midhaan kubbaayyaa 10 fi maallaqa callaa kanfalaa jiraachuunis ibsameera. Godina Baalee lixaa aanaa Gasaraa keessatti hidhaa fi saamichi murna PP'n uummata irratti jabaateera.
Guyyaan dhufee darbu ilmaan Oromoof guyyaa gaddaa fi gadadoo malee guyyaa gammachuu yeroo tokkoof ta'ee fi kan hin beekne ammas eegdota sirna kanaa nama nyaataa impaayerittiin mana isaa keessatti ajjeefamuun guyyaa guyyuu hidhaa guyyuu ajjeechaa fi saamicha daraaraa garaagaraa irraa keessummeessaa olaam. Godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Dambal keessatti hawaasa nagaa siyaasa kam keessa qooda hin qabne kanneen maqaan isaanii Shaamiil Ahmed, Haaji Abdullahi Jawaaraa, Hajjoo Tulluu Maanguddoo ganna 78 fi Muunii Hajjoo Tulluu waliin obbolaa kan ta'an guraandhala 8/2025 ukkaamsuun manidhaatti galchanii dararaa jiraachuu maddeen ONN himaniiru. Murni bilxiginnaa godinaalee Baalee aanaalee lamaanitti yeroo ammaa haala duraan olitti daa'imman hanga dargaggoota maanguddoota fi hawwan osoo hin jenne jumlaan ukkaamsuun manni hidhaa sirnichaa hanga qabuun ol manneen uummata hanga manni hidhaa sirnichaa hanga qabuun ol uummata dararaa jiraachuun beekameera. Godina Harargee lixaa aanaa Gammachiis keessatti saamichii fi hidhaan ergamtoota sirnichaa lammiilee nagaa irratti raawwatu jabaachuun himame. Aanaa Gammachiis Araddaa Giigiyaa jedhamu keessatti maqaa kaffaltii gibiraa inshuraansii fayyaa fi buusaa gonofaa jedhuun ergamtoonni bilxiginnaa hawaasa nagaa saamaa jiraachuu fi kanneen qarshii kana hin qabne ammoo mana hidhaatti darbachuun hiraarsaa kan jiran yogguu ta'u, haaluma kanaan guraandhala 9/10 namoota maqaan isaanii Obbo Ahimad Alii, Naddii Mohammad, Hamaatii Adaaliif, Huseen Mohammadii fi kanneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baafanne hedduun sababa waan kaffalaan of harkaa dhabaniif lukkeelee bilxiginnaatiin mana hidhaatti darbatamanii hiraarfamaa jiraachuu jiraattonni gandichaa ONN'tti himaniiru. Aanicha keessatti dhiittaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa ergamtoota sirnichaa raawwatu hammaachuun hawaasni ba'ee galuuf iyyuu yaaddoo hamaa keessa jiraachuu ONN'f himameera.